Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafi maamiltoota keenyarraa nu dhaqqabe pilaastorii akkamitti banachuu dandeenya jettanii komantii jalatti gaafii namoota baay'ee kan ture. Anillee bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Karaa salphaa ta'een isteeppii baay'ee xiqqoo ta'een pilaastorii banatanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kallattiimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale pilaastorii keenya akkamitti banachuu dandeenya? Pilaastoriin kiyya kan banadhallee waa gadinaaf hin buusu akkam godheetiin sirreeffatuu danda'a jettanii gaafii maamiltoota kiyyarraa naaf dhiyaate jechuudha. Kanaaf anillee deebii itti kennuuf dirqame. Hamma dhuma viidiyoo keenyatti yoo kan daawwattan ta'e otoo nama tokko hin gaafanne bilbila harkaa qabdaniin pilaastorii banattanii itti fayyadamuu ni dandeessan. Pilaastorii banattanii waa isiniif gadi buusuu didellee akkamitti akka sirreeffattan video kana gara boodarratti kan isinitti himu ta'a. Amma kallattii maaniin karaa piroososaatti isin dabarsa. Nafaana bu'a. Yeroo tokkoof pilaastorii keessan keessanii seentu pilaastoriin keessa yeroo duraatiif haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Yeroo bilbila haaraa bitattan yookaan pilaastoriin hin banamin haala kanaan isinii dhufaa sign in bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha. Amma haaraa waan ta'eef sign in goona jechuudha. Irratti hin cuqaasa yeroo tokkoof sana booda haala kanaan nuuf mara jechuudha. Ni eeggannaa jechuudha. Amma check ta'utu jira. Kunoo amma haala kanaan nuuf banee jira jechuudha. Yoo duraan iimeela biraa bilbila keenyarraa qabaanne bakka gubbaa kanarratti guunna. Yoo hin qabaanne immoo asirratti gadi buune create account bakka jettu kanarratti ni cuqaasna. Yoo duraan iimeela qabaanne asirratti email or phone number bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof quba keenyan gadi tuquudhaan iimeela keenya kan duraanii san itti galchinaa jechuudha. Yoo hin qabaanne hoo haaraa amma banatuuf yoo deemne ta'e create account bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Nama bakka kanarrattiin already ni cuqaasa jechuudha. Yeroo irratti cuqaasee haala kanaan naa dhufa kamma tokkoffaa kanarratti cuqaastanii jechuudha. For myself ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Kara fuulduraa deemtu jechuudha irratti cuqaastanii. Sana booda haala kanaan asirratti first name isiniif baasa. Maqaa keessan itti guutanii jechuudha. Maqaa googilaan banatuuf deemtan itti maqaa googilaan banatuuf deemtan itti barreessitanii jechuudha. Asirratti kana jechuun maqaa pilaastorii keessaniitti banatuuf deemtan san asirratti ni guutanii jechuudha. Mee nama maqaa kiyya ittiin guutaa jechuudha. Asirratti maqaa pilaastoriin banatuuf deemu kunoo itti guutaan jira. Kan gadii kanarratti illee gadi darbitanii maqaa abbaa keessanii itti guutanii sana booda neekistiin jala kana jirti. Neekistii cuqaastanii kara fuulduraa deemtu jechuudha. Kunoo neekistiin as jirti. Neekistii tana yeroo tokkoof kilik godhuudhaan gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda asirratti birthday keessan isin gaafataa jechuudha. Guyyaa dhaloota keessanii itti guutuu jechuudha. Guyyaa dhaloota akkasumas baatii waggaa keessan itti guutanii jechuudha. Guyyaa keessan asirratti ni filattuu jechuudha. Day bakka jedhu kanarra cuqaasuudhaan guyyaa keessan ni filattuu jechuudha. Guyyuun barbaadan filattan rakkoo hin qabu jechuudha. Bakka inni itti rakkoo qabu waggaa irratti malee guyyaa fi baatii irratti rakkoo hin qabu. Manzi bakka jedhu kanarratti illee ji'a keessa dhalattan kanuma ta'e tokko inuma filattuu jechuudha. Mee amma tokkoma haa filadhu isuma tokko kanuma ta'e rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Kun optionaala. Sana booda asirratti darbitanii jechuudha. Year bakka jedhu kanarratti dirqama immoo asirratti bara 2000 gadi akkasumas bara 19 gidduu kana ta'uu qaba. Mana 19 gidduu ta'uu qaba. Nama kun akkuma argitan 1992 godheen jira. Isinillee gidduu kana 2000 gadi gidduu kana godhatu qabdan. Sababnis akkaawuntiin kun yoo yuutuubaa fi waan adda addaati yoo fayyadamtan jechuudha. Booda isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Asirratti illee gadi buutanii saala keessan ni filattu jechuudha. Gender bakka jedhu kanarratti saala keessan ni filattu jechuudha. Kun asirratti saala keessan dhiira taatanis dhalaa taatanis ni filattu jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan filattu. Ani amma meel filadheen jira jechuudha. Haala kanaan isinillee ni filattu. Sana booda neekistiin eega kana hundaa'u xumurtanii neekistiin jala kana jirti. Jala kanatti gadi buutanii neekistii bakka jedhu kanarratti kilik godhuun gara fuulduraa deemu. Sana booda haala kanaan nu fida. Kunoo amma maquma reefuun tana nu barreessan sanirraa kooppi godheetti asirratti iimeela keenya nu fidee jechuudha. Ani amma gaa isin jalaan dhosse hordoftoota kiyya iimeela kiyya isin jalaan dhosse isin kan barbaaddan maqaa keessan irra cuqaastaniiti haala kanaan jechuudha gadi buutanii neekistiin ni jirti. Neekistii cuqaastanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Hordoftoota kiyya asirratti immoo kan inni isin gaafatu paaswordii isin gaafata jechuudha. Create strong password nuun jedha jechuudha. Paaswordii isa jabaa ta'e create akka goonu nu gaafata jechuudha. Strong password itti naqannaa jechuudha. Tuqaa fi akkasumas lakkoofsa wal keessa yeroo hedduullee irra deddeebi'ee dubbadheen jira. Strong password jechuun waan akkasiiti kanuma isinitti isin waan isinitti tole isintu wal keessa naqataa. Ani amma
tokkoman itti guutaa jechuudha. Kanuma ta'ee isin argisiisuuf yaaliidha waan ta'eef ani tokkoman itti guutaa. Paaswordiin isaa dijiitii 8 ol ta'uu qaba yeroo hundaayyuu yeroo iimeela banattan paaswordiin dijiitii 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan eega itti guutanii sanduuqa kana keessatti sanduuqa gama jalaa jiru kanatti raayitii gootanii paaswordii keessa kan hin citiin jiru akkanatti ol baastanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma kunoo hin citii ta'ee jira. Amma immoo akkuma argitan haala kanaan sirreeffattu jala kanatti gadi buutanii neekistii ni jirti. Neekistii kana cuqaastanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jala kanatti filannoo lama nuuf kenna jechuudha. Boota lakkoofsa itti galfannu nuuf fida. Yoo lakkoofsa qabaattan ta'e yes I am gootu. Yoo lakkoofsa hin qabaanne skip gootanii bira darbitu jechuudha. Lakkoofsa itti galfatu yoo hin barbaanne skip gootanii bira darbitu. Anamma itti galfatu waan hin barbaadiniif jechuudha. Skip godheetiin gara fuula duraa deemaa jechuudha. Yoo lakkoofsa itti galchuu barbaadan yes I am bakka jettu tuttaniituma lakkoofsa keessan itti galchitan. Sana booda iimeela keenya haala kanaan kireet godhannee jirra jechuudha. Akka ajaa'ibatti jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan hordoftoota kiyya kireet godhannee jirra jechuudha. Amma isteeppii takka qofaatu nu hafee jechuudha. Isteeppii san xumuruuf jala kana gabbuune neekistii ni jirti. Neekistii tana cuqaasna. Sana booda seera nu as keessatti cabsuu hin qabneef waan asirratti hojjetamuu qabu hundaa'u as keessatti nuuf ka'a jechuudha. Waan kana waliif galla nu duukaa waliif galta waan jedhamu agreement bakka jedhu kana cuqaastanii eeyyee waliif galla jechuu waliigaltee keenya mallatteessuuf agreement bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin kilik gootan kallattiimaan gara fuula dura isin oofaa jechuudha. Ni eeggannaa amma kun akkuma argitan hordoftoota kiyya haaluma isin argitan kanaan jechuudha. Amma asirratti maal gootanuu accept gootan jechuudha. Mallee asirratti gadi buutanii dhumarratti jechuudha. Amma bakka kanarratti gadi buutanii jechuudha accept bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Kana jechuun baakaappii isaa kanallee bannee jira jechuudha. Amma isa kana yoo akkanaan cufaa jiraate ni bantuu jechuudha. Baakaappii ni bantuu jechuudha. Yoo barbaadan ni banta yoo feetan ni dhiistan. Ani amma cufeen jira jechuudha ofirra. Sana booda accept eega gootan haala kanaan kallattiimaan pilaastoorii keenya keessan nu galchaa jechuudha hordoftoota. Amma haala isin argaa jirtan kanaan pilaastoorii isa sirrii ta'e kireet goonee jirra jechuudha. Kunoo kallattiimaan jechuudha keessa nu galche waan barbaanne keessaa sooftiweera barbaanne gadi buufannee itti fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas yuutoopiileen fayyadamuu ni dandeenya. Weebsaayitii kamiinuu jechuudha. Akkaawuntii amma bananne kana waan barbaaneen hojjechuu akka dandeenyu beekuu qabdanii jechuudha. Gaafii maamiltoota keenyarraa nu dhiyaate keessaa dhimma pilaastooriitiin kan wal qabaturraa tokko kan ta'e pilaastoriin kiyya waa gadinaaf hin buusu pilaastorii karuma sirriitiin hin banadhee garuu aappiillee hin qabu waa gadinaaf hin buusu ni moorii fuul naan jedha yookaan ereera naan jedha jettanii namoota gaafii na gaafatattu jira jechuudha. Gaafii keessa saniif deebiin isaa kunooti. Liinkii viidiyoo isaa hojjedhee liinkii diskiriipshin boksii jalan isiniif kaahaa jechuudha. Kunoo bakka nan xiyyaan isin argisiisu tana moor bakka jettu tana yeroo tokkoof yeroo isin cuqaastan diskiriipshin boksiin jechuun asii jechuudha. Viidiyooleen nu qabnu haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Liinkii isaa immoo asirran isiniif kahaa jechuudha. Kunoo bakkuma moor jettu sa yeroo tuttan bakka amma barreeffamni jiru kana bakka xiyya isiniif kaa'u kana liinkiin as jirti jechuudha. Liinkii astuqaa viidiyoo daawwadhaa kan jedhu asirran isiniif kahaa asirraa liinkii kana tuxxanii jechuudha. Taampiliin isallee kan iskiriinarra itti argitan kana jechuudha. Viidiyoo taampiliinni kun irra jiru hamma dhumatti yoo daawwattan jechuudha sirriitti akka isiniif galu abdiin qaba. Pilaastorii keessan haala saniin gadi buufatu ni dandeessu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo kan achilleen deemtanii daawwatu hin beekne pilaastorii marra seeneetiin isin argisiisa. Nafaana bu'a. Pilaastorii waa isiniif gadi buusuu didi asirra dhuftanii bakkuma profaayila keessanii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin achirratti kilik gootan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii manaa caappee enda device bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin kilik irratti gootan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe asirratti as darbitanii jechuudha. Manaa bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin irratti kilik gootan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Pilaastorii waa isiniif gadi buusuu dide gabaabdumatti error jedhee kan isin gube haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe qasxii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Haala kanaan waa lama jala kanatti qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kun akkuma argitan amma asirratti instaalii fi akkasumas not installed jedhee nuuf dhufa jechuudha. Amma asirratti install ka jedhu kuni aappii fakkeenyaaf kan nu asirraa qabnu asiin nutti argisiisa. Kan gadii kun immoo no installed ka jedhu kuni aappii nu gadi buusnee hanga har'atti bilbilli keenya historii keessatti walitti qabatee taa'uun asirratti nuuf fidaa jechuudha. Amma asirratti yeroo tokkoof yeroo nu cuqaasne aappiin hundinuu jechuudha kan nu hanga irratti gadi buufne haala kanaan akka keessatti nuuf dhufa jechuudha. Amma aappiin kun ani already ofirraa delete godheetiin jira jechuudha. Garuu immoo inni akka keessatti walitti qabamee taa'aa jechuudha. Carraa kanaan bilbilli keenya guutee aappii gadi nuuf buusuu didaa jechuudha. Isa kana hoo akkamitti ofirraa balleessina kan jedhuuf jechuudha. Aappii yoo barbaadan kan barbaadan install godhatuu ni dandeessanii kan barbaadan gubuu ni dandeessan ofirraa. Isa kana hundaayyuu
bakka takkatti haala kanaan raayitii itti gootu jechuudha. Eega kanatti raayitii itti gootanii gubbaa kanaan dileetiin ni jirti. Dileet bakka jettu kana cuqaasan asirra gadi buutanii remove bakka jettu tana kilik gootan. Sana booda guutummaan guututu keessaa dhumataa jechuudha. Haala kanaan jechuudha kun akkuma argitan amma aappii torbatu remove keessaa ta'e jechuudha. Haala kanaan ofirraa remove godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gaan hordoftoota kiyyaa baroomsinarra isiniif qabadhee dhufelleen kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa hubattan abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaaniif haaraa kan taatan hundumti keessanuu subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas subscribe gootanii dhiisuu duwwaa osoo hin taane viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo akka gurra namaa tan xiyyaan isin argisiisu kana all notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Warreen hanga ammatti viidiyoon keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra yeroo tokkoof kilik godhuudhaan viidiyoon barnoota baay'eetu as keessa jira jechuudha. Kan hanga ammatti barsiisnee kunoo wanti amma isin asirratti iskiriin irratti argitan kun hundinuu viidiyoon hanga ammatti asirratti gadhiifne jechuudha. Warreen hanga ammatti baroomsa keenya osoo isin hin dhaqqabin isin jala darbe haala kanaan ilaaltanii jechuudha. Gaafii komentii jalatti isin nagaafattan parsantaa 80 jechuudha kan viidiyoon hojjetame as keessa jiru jechuudha. Viidiyoo gubbaa qofarra osoo hin taane hordoftoota kiyya gama jalatti gadi bu'aati hamma chaanaala kana viidiyoon irratti dalagamuu eegaleerra hamma ammatti waan hojjetame keessaa yoo dhabdan nagaafadhaan isiniin jedha gaafii. Akkasumas warreen immoo karaa dheeraa hin deemnu salphumatti barbaanna jettanillee hordoftoota kiyya asumarra dhuftanii playlist bakka jedhu kana yeroo tokkoof kilik godhuudhaan sana booda kunoo akkanatti jechuudha. Haala kanaan isiniif akkuma argitan barnoota tiktaakaa barnoota imoo akkasumas barnoota live kallattii akkasumas barnoota whatsappii barnoota feesbuukaa akkasumas barnoota yuutuubii jedhee jechuudha. Hunda isaa paartiin asirratti isiniif kaaheetiin jira jechuudha. Haala kanaan ilaaltanii sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas chaanaala Oxygen Media Network jedhulleen chaanaala keenya asumaan bakka chaanaalis jedhu kana irra cuqaastanii chaanaala keenya lammaffaadha. Isallee asumarraan seentanii jechuudha subscribe gochuu hin dagatina. Asirratti illee chaanaala kanarratti illee viidiyoo babbareedaan isiniif maxxansuuf deema. Akkuma beekamu baroomsi keenya kallattii afuriin isiniif tamsa'aa jira. Warreen gara Facebook Oxygen Media Networkiitiin nu hordofaa jirtanillee baroomsa parsantaa 15 qofa asirratti argataa jirtan. Bal'ina baroomsa keenya argatuuf jechuudha. Profaayiluma Facebook keenya kana jala gadi seentanii watch now ka jedhu kana cuqaastanii kallattiin karaa YouTube keenya dhuftanii bal'ina achitti baratuu ni dandeessan. Bilaasha baroomsa maallaqaan baratamu asirratti bilaasha baratuu dandeessan. Chaanaalli kun chaanaala keessanii isiniif baname dhattanii subscribe gootanii guyyaa waan nu achirratti gadhiisnu gara YouTubetiin bal'inaan nu hordofuu ni dandeessa. Warreen gara Facebook page keenya nu hordofaa jirtan fuula Facebookaa keenya isa kana jechuudha. Warreen hanga ammatti follow hin godhinillee follow tolchuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kun gara Facebook alleetiin waan isiniif tamsaasamuufi warreen watch now ka jedhu kana asiin isiniif hin baane asitti YouTube jedhee isiniif baa kallattimaan YouTube keenya dhaquu ni dandeessaniin isiniin jedha. Gaan hordoftoota kiyya viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'ee namni irraa fayyadamuuf like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qabadhellee asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.